Politiikenya caaltuu amma shaadaa yeroo qabsiifadhu kana waanan kanaan dura itti amanee jiru yookaanis immoo hin jiru jedheen ganaa hin jiru jedheetan qalbii kan qulqulluu godhadhaa jettee itti naa qophooftee jirti. Itti naaf dhiyaattu buleettiin koo sagalee na dhageessi jedhee yaada. Yoowwan isinis waanan silaa jechuudha deemu hunda isaa jettee itti baramara gaadhuma barbaadde malee kan fuula rabbiitti boru natu shaadaa qabsiisee jennu taata malee barisiinis yoowwana waan nuti amma jechuudha kaanu dachaafaa beeyti ta'a naannoon isiin jirtu murteessaadha eeriyaan. Buleettii keenya caaltuu alhamdulillah rabbii lubbuu keetiin jiru fuula isaatti si filatee rabbiin fuula isaa si dhaabuudha. Rabbiin si filatee guyyaatti yeroo 5 fuula ofii si dhaabuudha. Akka sabiyya akka addareef dhalatteetti si deebisuudha. Yakkaatu jetti hunda isaa dhiifama sii godhee rabbiin jechuudha gara sanatti rabbiin gara uumamaa amantii fi fitraa amantii uumamaatti rabbi si fedhee akkan jedhu naa jetta. Ashhadu Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا رسول الله ستيانو أفان مرموتي سجل عيسان يوكان جيسوس كرايست يوكان يسوس كريستوس وأن عيسى عبد الله ورسوله لا جنة أما إسا kana shahadaan kun wanni ni afaan arabaatiin jedhameef jecha sababa isi jannat ni ijaaramte waan ta'eef jecha addunyaan jecha globalization jedhamu jecha addunyaan guutuun itti walii galu inni raashaa jiru jecha kana jedha sababni afaan arabaa ta'eef sila akka salaataa akka hajjii irratti dhaqanii du'aa kadhachuu akka afaan hundaanuu rabbii kee hin kadhatta laakiin inni itti ragaa baate kuni ragaa kanatiyyuu bantuulaa jannataati. Ragaa kanatiyyuu afaan waliigalaati. Gamtooma islaamni addunyaa guutuu inni Ameerikaanii jiru, inni Pensilvaaniyaa jiru, inni eessa jiru addunyaa kanarra jiru, hundi isaatu inni maali South Afrikaa jiru, inni kaaba jiru, kibba jiru, eessayyuu jiru, inni raashaa jiru sa'aatii kana jecha kanaa waliigala. Jecha kanatu ashhadu ragaan bahaa jetteeti. Ashhadu jechuun ragaa kenne maal ilaahii wanni isaaf jiraadhu, wanni isaaf du'u. Wannan isaaf nyaatu, wannan isaaf dhugu, wannan isaaf uffatu, wannan isaaf salaatu hin jiru jedhee ragaa ba'aa jette. Ashhadu Allah hin jiru jedhee ragaa ba'aa maal malee illa Allah rabbii isa na khalqe malee rabbii isan bor fuula isaa dhaabbadhu malee rabbii isa na khalqe na uume waan hin jirrerraa bakka hin jirrerraa na uume osoo ati hin filatin biyya ati hin filatin ganda ati hin filatin gosa ati hin filatin keessa si uume kanaafanii rabbiina khalqe sanaafan jiraachuu isaa bitamuudhaaf akka inni jedhe gochuudhaaf akka inni na dhorke dhiisuudhaaf ragaa bahaa illa Allah isa malee hin jiru jedhee ragaa bahaa jette. Wa ashhadu ammas ragaan baha ammas ragaan hin bahu Muhammad nabi Muhammadi abduhu garbicha rabbiiti jedhee ragaa bahaa isaa waa biraati miti garbicha rabbiiti. Wa anna Muhammadan ammas Muhammadii fi ragaa baha عبده قرب ربي تجده ورسوله ربي الحكمة ساتين قدرة ساتين مريم الرا إيرامل أكين يرجم كل سنة ربي إسكال كي إسيرجتي يرجما كل سنة بل رجابها أجت رجابات يجتا ثباتا أكيد عيسى جتيسي كان عيسى جتيسي زمان روما وأن عيسى نتجنا لا عيسى وأفان رومتين يفان رومتين إيش عيسى ممنا جد يفان رومتين عيسى يوكان يسوع كريستوس جدي مبي إيسان وين يسوع كريستوس قبري ربيتي قبري ربيتي إرجما ربيتيس نقافي رحمني سر راجرا
Nabi Isa, Ada Isa, hundumayyuu